Gudar. Gaazexeessaa jabaa taane gaazexeessaa Chaayina dhiyoodhuma gore nurra laalina. Kitaaba bulchiisni mee haga uummanni bal'atee hawaasni bal'aan dhufu Oromoo miliyoona 50 haga namni dhufu waa'ee kitaaba keessanii kitaaba namoota gurguddaa aljala jira gaamma ka akka anaafsii qoosoo hin taane kitaaba bulchiismiin bareedaa daqiiqaa tokko yoo keessa bachuu barbaadan waa'ee kitaabicha. Kuma ka'umsatti. Yaaboo waa'ee hajjiin na yaadachiiftee beektaa irra haajii fiddeeti. Eeshi. Namichaatu jaartii fi intala fudhatee jaartii fi haadhaa wajji hajjii dhaqee jedhanii beekta. Hayyee. Yaa rabbii kiyya jetti jaartiin laal bakka qabatanii jira jaawarni beekaan si hajjii tana bakka qabatanii rabbitti waa himanii jira jedhanti gala. Eeshi. Achi dhayxeeti jaartiin isaa yaa rabbii khaaliq waan hin gaafa duraa mana duuba dalage san hoggi jaarsi ooyiruu kute waan hin godhe san yaa rabbi si qofaan na arkee na araarami jettee rabbi kadhatti jaarsi ni dhageeffata dhaabbatee. Amma ceemmaas haadha bira dhaqe haadha isaa bira dhaqe haatinis bakka qabatan san qabatteef ma yaa rabbii khaaliq waan hin abbaa gurbaa kanarra godhe san muka jalanni beeyta yaa rabbi na araarami jetti jansi gale. Amma taraan isaa geenyaan inni asuma deebi'ee bakka san qabatee yaa rabbi jee rabbiin. Anaa sharmuuta wali qabee mana kee fidee dhiifama naa godhii jeen si galee rabbiin. Kaabaa jalatti waliin jiranii. Kaabaa jalatti wanni hundinuu. Amma jawweedha wanni injuu. Akka gaafa hajjii dhayte san bineensa nama nyaatu kana sii wali qabee Oromoo fide rabbi dhiifama gaafattee hin jaansi gale. Gaafa hajjii dhaqee hunda dhaqee we hunda dhaqee